Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafti kun caraqa ganda duwwaa afuriiti. Barzaafoonni kun karaa soddomaati jechuudha. Karaa soddomaatti taane kaartamatti fuula deebeeti. Barzaafoonni guddaan gadaan tan kun bakka pilaaniin itti dhaabateeru. Karaa gugurdaa qabdi, karaa lama qabdi. Asiinillee karaa qabdi kuno. Asiinillee karaa qabdi, lafa karaa lama qabu. Kaaree 850 walirratti. Warri 900 jedhaan akka ofiitan kaarfadhetti kaaree 850 taatee jechuudha. Warra immoo 900 jedha. Wanni isii ofirraa qabdu mana xixiqqoo tana lamaan. Guutuma isii tan akkana gurguruu barbaadanii ganda duwwaa afurii keessatti lafa wal qixxaaya. Wallahi lafoota caraqaa keessa ajaa'iba natti toltuudha. Kana keessa makiina akka barbaade fiigaa oola. Karaa kana keessa ila kun asiin Adaamaa akka itti ijaaramee jiru jechuudha. Argattanii qorqoorroo Adaamaa gurraachi kun ollaadha jechuudha. Gamaa gamanaan manniin fooqiin kaasaa jira namni. Manniin gurguddatu ijaaramuu irra jira. Bakka sirriitti murteessaadha. Itti dhiyaadha.